Amdu ya kahara-kahara tadi tumne. Kahara-kahara. Apa kahara-kahara tadi tumne ro. Jadi sama-sama. Oh. Kahara-kahara tadi tumne. Amu ya. Apa? Anjir. بس كده يا فدي تلفون فدي تلفون فدي تلفون اخي تركي غادي تجي فدي تلفون اخي انت قول انت راغدريش وكذا البنا تركي قول قول خد كاميرا قول كذا قلت انا ابوك الله يا رمضان بقى شفت شهر القرآن صلاة تراويح ذكري في صومنا بريد تاما يو بيجي تسين لو باتو دانغا بيجي خيتي دياتي جيتا أبا فيديو جاب ستيفن أركو دنديس الحمد لله أكنا ننسبيه خمالة قتيجي هيرارو راني ميتي هيرارو أبسا كباچو هيدي تو أسيني سيه كيسر ركتن بيجي ما كيسر ركتورا بيجي في كيسر ركتور رويا ركون سفورمات ركتي بيجي تي كيسر خرا فيدي دينتي بيكتا فيدي سنتي ركون سمبو دنديس بيجي ما كيسر كسيمي يو سينغبات أدوي سيجرا نو ما كي خاتي نما كي يتو هنا تو أدوي سينستا وان كيسر تربوتو وان أجر تريف بيجي جرتن كيسرتي rakkoo akkamtu deemaa jira rakkoo alagaarra rakkoo nama keenya walirra fidaa jirutu hammachaa deemaa jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirra jirtu baga jiraattan baga guyyaa ramadaana guyyaa jiraattan baga jiraanne arra amseen maal qabatee nu dhufe jechuun keessa waan afaan qabne qaawwanni hin qabadde isin dhufe Abrahaamii fi Biiniin akkuma beeytan akkuma quba qabdan ijoollee fuudhanii karaa biyyaa gaarakkoo adda addaa tos keessatti isaan qunnamee karaa galaa kutanii sanirraa maal keessa akka jiran eessa akka jiran karaa maganta isaanii galammoo uummata wal qabanii harkaa wal qaban san harkaa bahammoo akkam keessa akka jiran hawwaliin hubannu taa'ilaa xumuruu sagantaa keenya nu faana turaadha. Wanna kun hedduu akka kan rakkisaa ture as keessattis maal keessa akka jiran yaadaa turree karaa kanarratti dhiiroo maaltu isaan qunnamaa hati ilmaanitiin waan as jirtuuf hidhagaa guyyuma kana rabbi agaru. Abrahaam akkana ta'uu keetiin si beeka. Teessee iyyuu miti. Akka biyya namaa keessatti biyya tee keessa jirta amma yoo biyya teesseen lubaatu Biiniidhaa fi Abrahaam waan keessa qotan gaa bahara gubbatti sarkachaa fi turre karaa hanga gaddeemu kanas hanguma asii ijoollee isaa qabatee hanga karaa adan gaddeemu kanas hedduu takka rakkachaa fi turre rakkoo teenya deeran tasaan rakkisaa turte. Alhamdulillah irraan rabbiin akka rakkateen sin dhiisu rabbiin akka rakkatanitti nama darbu ilma namaati malee kan nama darbu arra adawwii ta'ee garaan dhahaa liqimse adawwii biiftuu irraa si dhalatti gartee adawwii biiftuun sitti ergaa jirtu irraa dhahaan itti dhoomee jira sila yeroo dhahaa lafaa fuutisan matarra akkasi keeyse akkaan an gammadutti namni kun guutuun ni gammada yeetii yaada maaliif nama si miidhu jiru iyyuudhaa miti firraa dha'uun kee gammachuu nama qofaatii miti gammachuu nama hundaatiif biyya tee keessa jirta waa hunda firraa qolachuu dandeessa hawaalaan biyya namaa keessa buusanii fi ta biyya fee keessa buusanii sadda hawaalaan si gaafatan si gala deemaa jiru taariba deemaa jirtu ilmaa kee galfachuudhaaf karaa deemaa jirta hawaalaan si buusisiisan amma hawaalaan isa karaa qabanii gaafatan tuni hawaalaa maaliif akka taate na rakkiseen warrillee viidiyoo kanallee isin waraabeef gammachuu tiyyaas keessee ibsachaa gammachuu nama hundaatu akka gammaddanniin har'aan tan innummaanu ilmaan isaatii waliin nagee ta'ee karaa biyya isaa eeguunis isin guutuudha gammachiisa waan inni rakkoo hamtuu keessa tureef. Kanaan isin qooduudhaaf arraas ba'ee warra gaara Ramadaan hanga akka kanallee du'aa walii godhaa akkuma du'aa walii godhaa turretti walumaanuu fixatee hadhufuufis amata hunda jechuudha waliin wal dura jiraatee yaada ishee walitti ibsatee waliin jiraatu rabbi nu haa godhu rakkoo adda addaa ta biyya namaa keessa nama mudachaa jirtunas nama keenya kanaas rabbi waliif haa galchu ka biyya keessa jirus rakkoo biyya namaa keessa jirtu asumaanuu arkee akka biyya isaa keessa hin baane biitii fi ta keessa rakkatan biyya namaa keessa rakkachuurra biyya fi keessa rakkachuu durooyya rakkoon san furmaata rakkatti biyya tee keessa karaa feeti deemteeti bikka feeti seentee rakkoo san ba'uu dandeessa biyya namaa keessatti akkasii miti
yoo siin gabbaate adawwii si jira nama kee kaati nama kee yettoo kanaatu adawwii siin sittaa waan keessa turre guutuu waan agartaniif biyya jirtan keessatti rakkoo akkamtu deemaa jira rakkoo alagaarra rakkoo nama keenya walirra fidaa jirutu hammachaa deemaa jira nama keenya kanas rabbiif haa beeksisu walumaanuu rabbiif nu haa beeksisu jireenya maaliif biyyaa baanee rabbi nama haa beeksisu siirii wal godhuufi miti wal miidhuudhaafi miti namuutu yaada adda addaatiif bee yaada keenya akkatti baanettuu baanee akkatti gallu isaaf beeka biyya teenya nu haa galchu akkatti nu galchettu waan baaneef sanis gaa yaada keenya rabbiin ni beekaa namuutu yaada adda addaatiif bee waan taateef yaada isaa rabbiin guuteef rabbi haa galchu namni biyyaa beekuun tokko guutuun isaanii dalagataa biyyaa baanis yaadni isaanii namuu garagara yaada isaanii muraasa isaanii rabbiin guuteefi kara biyya fi namuutu haa galchuu rabbiin rabbuma baara kana gubbaas nu as baase teenyee yeroo kasanuu baatii araaramaati galateeffachuu dhiifnee teenyee irra wal nyaanna teenyee irra wal rakkina jaarsa jaartiidhaan obboleeyyanii akka wal beekanitti namni kun wal miilaa jira rabbiif nu haa beeksisu waan hin arkurraa isinii himu jira malee waan hin dhagee yookaan waan hin viidiyoo irraa arkuu miti waan hin ijaan arkuu jirurraa hin isinii himaa jira keessaa rakkoon biyyitti hammaattu biyya himantana karaa uummataatiinis ta'e karaa nama keenyaatiinis ta'e wal miidhuudhaan karaa hedduudha rakkoon akkatti jirtu. Rakkoo teenya gabbaanee dubbachuun warra biyya jiruufi malee warra bikka keenya biyya namaa jiru silaa rakkoo harkan isaanuu warri biyya jiru irraa gorfamee biyya isaa keessa taa'ee akka ilma dhiiraa tokkotti carraakkatee akka jijjiiramu biyya isaa keessa akka hin baane tanaaf halkanii guyyaa lallabnaa rakkoon fi rakkuma fiiti rakkoo xiyya viidiyoo waraabuu baadduus taa'ee ifuma akkaan rakkaddeef fitadduus gahaadhanaaf wanni inni rakkoo xiyya tana mul'isuuf rakkoo nama kiyyaa rakkoo ollaa kiyyaa wanni inni mul'isuuf akka namni biyya jiru sobamee biyyaan baane warri taaribaa gaa biyya keessaa guutee jira dur halaala yaanee barbaanna biyya keessaa guutee jira namaan tana sossobanii biyyi nama akkana waggaa lama sadii teenyaan milkooytee galtee yaada kana joon biyyarraa wal baasaa jira waan taateef akka waan kanarraa gorfaman haa gorfamu gaa yeroo dhaggeeffatetti wanni kun dhugoomfamtee fi biyyasaa keessa taa'uun yoo nuyi jiraate jenneeti malee rakkoo teenya dirqama nama agarsiisuudhaaf miti rakkoo nama keenyaa sooshaal miidiyaa jechuun har'aa waa baratanii fuula barnootaati wanni irraa gartee gorsee duraan nama gurguddaa gartee nama dura lafa bubbuleetu akka namni kaawwan irra bayyanoota qabu deemee namarraa gorfama amma bikka irraa gorfamtu salaalatti hin barbaaddu harkuma kee jira teessee waan addunyaan irra oolti daawwachuu dandeessa haala kanaatii ni beektaniis waan hin keessa gartee haareetti isin ibsuu miti yaada gaa hanganumaan isinitti dheereessuu isin ibsuudhaa dhufe alhamdulillahi wanni niin guddaas beefis tanagaa haalli rakkoo keessa jirru waa hundaan dubbisu malee wanni irraa dubbadde sababa Ibraahimitti alhamdulillahi rabbiin baara gubbaa sichi baasee rakkoo alagaa harkaa baasee biyya isaa keessatti rakkatus afaan waliin beekanii waliin himatanii rakkoo isa wal baasuu danda'an. Humnaan taatus waa hundaa dhufra dhorku dandeenya biyya isaa keessatti biyya namaa keessa rakkoodha garuu alhamdulillahi inni galuun hormaata guddaadha. Alhamdulillahi akkuma du'aa godhaa jirtanitti nu hundaafuu du'aa godhaadha warra biyya namaa keessa jiru akkatti galu rabbii beekaa rabbiin khayriidhaaf riskiidhaan rabbi nu haa galchu tanaan isin dhaama.